maatii YouTube channel Furtuu App akkam jirtu baga nagaatti har'a barnoota baay'ee murteessaa ta'e tokkoon isin qabadhee dhufe. Obboloonni haaraan like subscribe gochuu hin dagatinaa. Hanga xumuraatti nu hordofaa. Kan nuti wajjin laallu waa'ee imeeliiti. Jalqaba irratti meeseejii akkamitti akka namaa erginuun isin agarsiisa. Meeseejii adda addaa akkataatti imeeliidhaan namaa erginuun isin agarsiisa. Dhumarra immoo faayila garaagaraa dookumentii akkamitti akka itti attaachi goonee namaaf yookiin barsiisaadhaaf wanta adda addaa dhaabbata adda addaatiif erginuun isin agarsiisa. Keessa bannee gaafa seennu ani itti fayyadamaa waanan tureef fuula kana naaf fida. Isin garuu yeroo jalqabaa yoo ta'ate barreeffama kanaaf irraa dhabuu danda'a. Garuu keessaa kana fakkaata. Gara oliirraa imeelii keessa yookiin piroofaayilii keessantu jira. Imeelii keessantu jira jechuudha. Imeelii baay'ee sirrii ta'e ta'uu qaba. Akkamitti akka imeelii baratan yeroo jalqabaatiif maxxansee ture jechuudha. Imeelii sirrii ta'e, imeelii waan baay'een hojjetu, imeelii feekii hin taane akkamitti akka banatan isin maxxansee ture. Achirraa ilaaltanii warri hin qabne banachuu dandeessu jechuudha. Imeelii dhaabbataa ta'e qabaachuu qabdu. Sababiin isaa imeelii isa murteessaa waan ta'eef. Bakka kompoos jedhu irratti kilik goonee namaaf meeseejii garaagaraa akkamitti akka erginuun isinitti agarsiisa. Bakka from jedhutti ofumaan barraa imeeliin keenya bakka tuu jedhutti imeelii nama sanaa otoo hin dogoggoriin barreessina jechuudha. Dogoggoruu hin qabnu. Yookiin immoo select godhannee bakka biraa sanaa koppii goonee asitti findee paste goona. Subject bakka jedhutti dhimma isaa barreessina. Nagaa gaafii yoo ta'ate nagaa gaafachuu akka ilaallatu. Kana jechuun dhimmichi isin ergitan sun maal akka ilaallatu. Nagaadha moo waliigalteedha moo maal akka ta'e bakka subject jedhutti barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf nagaa jedheen barreesse jechuudha. Dhimma nagaa wal gaafachuuti. Kompoos iddoo jedhutti immoo sadaffaa irratti waan yaaddan sana barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf nagaa gaafachuu barbaadan akkam jirtaa nagaan keetii baga jiraatte waan adda addaa jettanii nagaa barreessitu jechuudha. Nagaa akkataatti nama sana nagaa gaafattan waan jettan isintu beekaa jechuudha. Immoo fakkeenyaafan isin agarsiisa jechuudha. Dhimmicha waan haasoftan sana guutummaa isaa barreessitu jechuudha. Hanga barbaadan baay'istanii barreessuu dandeessu. Sababiin isaa sooshaal miidiyaa warreen kaan caalaa Gmailiin baay'ee yookiin imeeliin baay'ee isaa murteessaadha jechuudha. Yeroo kanatti addunyaan guutuun kan walii galtu wantoonni adda addaa kan socho'an imeeliidhaan jechuudha. Namni imeelii gaarii qabu yoo ta'ate addunyaa kana fa'aa socho'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf imeelii gaarii ta'e qabaachuu qabdu. Qabaachuu qofa osoo hin taane immoo itti fayyadama isaa sirriitti beekuu qabdu. Sababa jedhee yaadefan viidiyoo kana isinii maxxansuu barbaade jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana deddeebitanii hubattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Edda maqaa waan barbaadan akka kanatti barreessitanii akkam jirta obboleessa koo baga jiraatte jedhee fakkeenya barreessee nama kanaaf hin erguu barbaade jechuudha. Nama kanaaf hin erguu barbaade. Yoon barbaade asumatti suuratti dabaluu danda'a jechuudha. Suuratti dabaluu danda'a. Gubbaa isaarraa mallattoo waan akka geengoo jirtu sana waan akka geengoo maramtuu jirtu kana gadi xuqnee yoo jenne suura bakka suuraaf galaarii keenya keessaa finnee attaachitti gochuu dandeenya. Yoo ta'uu baate immoo bakka mallattoo qaraa sana tunnee seenti jennaan jechuudha. Ergamaafii jira jechuudha. Nama sanaaf ergamaa jira jechuudha. Nama sanaaf ergamaa jira seenti jechaa jira. Ergamaa jira jechuudha. Ergamuuf dhiisuu isaa ilaaluudhaaf sarara sadii gara gubbaa jiru gadi xunnee kaanee asirra tarree kanarra bakka seenti jedhu sana gadi xunnee ergame moo hin ergamne kan jedhu laallaa jechuudha. Ergame moo hin ergamne akkuma argitan kunoo ergamee jira jechuudha. Nama sanaaf ergamee jira. Kondiishiniin jiraachuu qaba. Ergamee jira jechuudha guutummaatti. Irratti kilik gaafa goonu kana kan nama sanaaf ergee jechuudha. Nama sanaaf kan erge kana nama sanaa galuu danda'a yeroo kanatti jechuudha. Galeef dhiisee isaas immoo asumarraan imeelicha itti jijjiiree sin agarsiisa dhumarra waan ta'eef na hordofa hanga dhumaatti. Hanga dhumaatti na hordofa. Erga kanatti ergineeniin booda amma immoo faayila dookumentii akkamitti akka erginuun isinitti agarsiisa. Ammas bakkuma kompoos jedhu kanatti kilik goonee bakka kanatti imeelii nama sanaa yookiin gimeelii nama sanaa dogoggoriin barreessina. Ani waanan du'aan koppii godhadheefan peesti gochaa jira. Isin garuu otoo hin dogoggoriin bakka sanatti edda barreessitaniin booda iddoo tuu jedhu sanatti gadisittanii sabjektii iddootti fakkeenyaaf dookumentii jedheen barreessa. Dookumentii keessan ta'uu danda'a. Dhaabbanni adda addaa hojiidhaaf barsiisaan assaamintii adda addaa wantoota adda addaa jechuudha. Faayila adda addaa nama erguu dandeessu. Maqaa faayilichaa adda barreessitanii fakkeenyaaf dookumentii addan jedheen booda bakka sanatti bakka kompoos jedhu sanatti immoo maal akkan barreessu maal akka ta'e maalummaa wantichaa yoo dookumentii ta'e dookumentii yoo tiraanskriptii ta'e tiraanskriptii yoo kitaaba ta'e kitaaba yoo assaamintii ta'e assaamintii yoo assaamintii ta'e maqaa assaamintii illee barreessuu dandeenya. Waan barbaanne bakka sanatti edda sirriitti erga barreessineen booda uumarraa akkamitti faayila attaachi goonaa kan jedhutan isin dabarsaa jechuudha. Fakkeenyaaf dookumentii ergan dookumentii kun nama erga ta'e kutaa 8 hanga 12 kan jedhuun barreessa. Sanaan booda bakka geengoo sana akka geengoo jirtan gadi kilik gaafa gootan attaachi faayilii fi insert
insert from device tu jira. Attach faayilii irratti click gootu. Faayilii itti attach gochuu barbaanna jechuudha. Faayilii isa kam? Faayilii bifa dookumantiitiin qophaa'ee dhandhee dookumantii keenya keessaa iddoo faayiliin sun jiru barbaanneet irratti click goona jechuudha. Sababiin isaa dookumantiidhaan qabaachuu qabna jechuudha. Keessumaa warreen akka transcriptii kan kutaa 8 kan kutaa 10 12 bifa dookumantii ta'een kaawwachuu qabna jechuudha. Akkamitti akkasiin dookumantiin kaawwattanii sitti agarsiisuu fi bifa PDF tiin qopheeffadhee qabanan dookumantii asii. Dookumantii kana bifa PDF tiin qopheeffachuudhaaf kan akka bifa PDF tiin akka gaariitti qopheeffatan kan isin gargaaru aappii kanatu jira jechuudha. Kaam iskaanariidha. Kaam iskaanariin dookumantii keessan kutaa 8 hanga 12 jiru iskaan gootanii yookiin suura kaastanii salphumatti gara dookumantiitti isin jijjiira. Salphaatti gara dookumantii isin jijjiira. Aappii kana bilbila keessatti buufattanii gara dookumantiitti jijjiirtu jechuudha. Faayiloota garaagaraa adda addaa qabdan suura bakka suura tuttanii suura kaastuu halluu isin jira halluu hojjettaniin booda suura kaastanii salphumatti gara faayiliitti jijjiirtu yookiin gara PDF'tti jijjiirtu jechuudha. Yeroo baay'ee dhaabbanni garaagaraa PDF isin gaafata waan ta'eef amma mee gara duubaa deebi'u jechuudha. Isin agarsiisu mana akkana bahe jechuudha aappii kana kaam iskaanarii itti fayyadamaatiin dookumantii qopheeffadha. Dhaqnee select goonee gara duubaa deebina. Irratti gaafa kilik gootan fuudhee gara duubaa deebi'a. Fidee itti attach godhee jechuudha. Kun argitanii dookumantii fuudhee itti attach godhee USA departmentidha PDF'dha itti attach godhee jira jechuudha. Kan ergamuuf isa 2 jedhu kanaafi. Wantichi immoo dookumantiidha. Inni biraan kutaa 8 hanga 12. Sanaan booda bakka sentii mallattoo qaraa sana jirtu gadi tuttanii sentii jettuun jechuudha. Sentii gootanii sentii jala dhaxxanii ilaaltu. Sentii ta'ee fi ta'uu dhiisuusaa. Gaafa sentii jala dhaxxanii ilaaltan kunoo ergamee jira jechuudha. Irratti kilik goonee ilaaluu dandeenya. Kunoo kan erge furtuu aappidha. Kan ergameef immoo kunoo nama isa 2 jedhee jiru nama amaloota nama jedhamu sana guyyaan ergame guyyaa kana sa'aatiin ergame sa'aatii kana diiteeliin isaa as jira jechuudha salphumatti. Kanaaf akka kanatti salphaatti itti fayyadamuu dandeenya. Mee amma immoo iimeelii itti jijjiiratanii nama sanaaf immoo akkamitti galaa yoo namni biraa isin erge immoo akkamitti galaa kan jedhuun isin agarsiisa jechuudha. Iimeeliin jalqaba irratti ergaa ture sana gaafan banu akka kanatti argamee jira jechuudha. Akka kanatti bakka sarara 3 gadi tuttanii bakka important jedhu kana kilik gootu. Kan yeroo dhiyootti daddafee isinii galee argachuudhaaf bakka important jedhu kun notification inni iyyuu jira. Bakka important gaafa tuttan fuula kanarratti isinii baasa jechuudha. Fakkeenyaaf furtuu app irraa dookumantii kan jiru sa'aatii kanatti si galee jira kan jiru achi jira jechuudha. Furtuu app irraa ergamee jira. Lammaffaa immoo nagaa kan jiru ammas furtuu app irraa siif ergamee jira. Sanagaa irratti gaafan kilik godhu akkam jirta obboleessa koo baga jiraatti jedhee kan erge furtuu aappitu si ergee jedhee achi jalatti iimeelii nama sanaa keessa kaa'aa jechuudha. Yoo namni biraan nu erges immoo kanatti agarra. Isa dookumantii koo jedhu kanas immoo irratti gaaf kilik goonu dookumanticha guutummaa isaa akka kanatti nutti agarsiisa jechuudha. Guyyaa ergame faana nama erge faana jechuudha. Diiteelii isaa asitti agarra jechuudha salphumatti. Akka kanatti nama sanaaf gala yookiin immoo kan namni isiniif erge akka kanatti isiniif gala jechuudha. Sababiin isaa iimeeliin baay'ee barbaachisaadha. Kitaabota garaagaraa telegiraamii warreen kan caala iimeeliin baay'ee ariifatee nama qabsiisa jechuudha. Bakka mallattoo xiyyaa akka daawunloodii tuttanii daawunlood godhachuu duwwaadha jechuudha. Daawunloodii sana gaafa kilik goonu kunoo daawunlood godhee jira jechuudha. Daawunlood godhee jira kunoo akkuma argitan kan ergame isa kana jechuudha. Daawunlood godhee namni sun dhimma barbaadeef sanaaf oolchuu danda'a jechuudha. Naqaqqabeeraa galatoomii jechuun yoo barbaade fakkeenyaaf furtuu aappiin naqaqqabeeraa galatoomii jechuun yoo barbaade bakka rippeel bakka jedhu sanatti kilik godheen sarara inni baasu kana duwwaa sarara inni naaf kennu gidduuttan barreessa. Nabira gaheeraa galatoomii yookiin guddaa galatoomii jedhee yoo barreesse erga isa barreessinee xumurreen booda bakka sendii isaa xurnee sendii jennaan jechuudha. Kanaaf nama sanaaf immoo meseejiin deebi'ee galaa jechuudha. Deebi'ee galaa jechuudha. Tokko tokko automaatikaalii nu bira ga'uusaa kan agarsiisu irra kaawwachuu dandeenya. Yoo barbaanne suura attaachitti gochuu dandeenya. Attaachi faal iddoo dhiyeenye xurnee waan biraa waan itti attaachi gochuu barbaannu ootti dabaluu fi barbaanne waan ta'e gochuu dandeenya. Kanaan booda sendii jennaan jechuudha. Akkuma nama meseejii walii barreessu akkuma sanatti nu gargaara jechuudha. Yoo salphumatti yoo walii erguu jalqabne senteedha. Senti ta'ee jira yookiin ergamee jira jechuudha. Karaa biraa rippeel ta'e nama sanaaf deebi'ee nu bira ga'uusaa fiidbaakii yookiin irra deebi'an ergameef jechuudha. Wanta akka booksii kana keessa halluu diimaan kan jiru kun meseejiidha jechuudha. Meseejiin haaraa yeroo ga'e akka kanatti nutti agarsiisa jechuudha. Akka kanatti nutti agarsiisa. Kunillee dookumantiin kun akka kanatti ergamee jira jechuudha. Dookumantiin kanatti ergamee jira. Nama sanaaf ergamee na bira ga'e inni jedhu ergamee fi bira ga'uusaa akkasitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf
haalli ittiin walii barreessinu akka kana fakkaata. Fakkeenyaaf dookumentiin hin ergeef sanaadha. Dookumentiin galuusaa kan agarsiisu meeseejii tu jira jechuudha. Dookumentiin galuusaa meeseejii tu jira. Meeseejii sanarra kilik gaafa goonu sagalee sana nuuf baasa jechuudha. Sagalee sana kun kanatu sana feedbackii si erge yookiin immoo deebi'ee si bira gahuusaa ripeersiif godhee namni sun deebisee hedheeti ergaafi jechuudha. Iimeeliidhaan dhaqee galaafi jechuudha. Kanaaf iimeelii akka kanatti salphaatti walii barreessuu faayila barbaanne achi gochuu dandeenya jechuudha. Dhaabbata garaagaraatii achi gochuu dandeenya. Itti gargaaramaa. Viidiyoon kun baay'ee waan isin gargaaruuf akkasumas obboloota keessan biroo baay'ee waan gargaaruuf sheer gochuufis hin dagatinaa isiniin jedha. Gaafii garaagaraa waan isin fayyadee yaade barnoota baay'ee gaggaarii ta'e kanaan yeroo yerootti isinii maxxansaa isin immoo laayik gochuu akkasumas sabskiraayib gochuu qofaadha kan isin irraa eegamu. Itti gargaaramaa. Nagaan naa tura.